Yooyyaa ashamaa akkam jirtu an gamtaa olaanaati. Egaa akkuma beekamu dhimmi hanga dhufee fi dhimma eebba albeema abbaa haqaa Mee 14 as Jarman magaalaa Nuurambargitti eebbifame. Irratti kutaalee Awurooppaa garaagaraa keessaa Jarman naannoo garaagaraa keessaa magaalaa Nuurambargitti argamtanii sagantaa bareedaa ta'ee fi guyyaa eebbaa gaarii waliin dabarsine kan irratti hirmaattan hunda keessan galatoomfachuufin achi gad dhufee galatoomaa. Itti dabaluun akkasumas kutaalee Awurooppaa garaagaraa keessaa Paaris, Neezerlaand biyyoota garaagaraadhaa dhuftanii gammachuu kiyya wajjin warri hirmaattan firii dadhabbii kiyyaa akka inni guyyaa bareedaa sana irratti kan bifa kana fakkaatuun bareedee mul'atuuf na cinaa dhaabbattan hunda keessan galatoomaa jechuun barbaada. Itti aansuun qeerroo fi qarree hawaasa Jarman akkasumas hiriyoota tokko kan gama diinagdeetiinis gama yaadaatiin waan hundumaatiin na cinaa dhaabbattanii sagantaan kun akka milkaa'uuf yeroo keessan naaf laattanii na waliin taatan hundi keessanii galatoomaa jechuun barbaada. Itti dabaluun egaa gama koreelee garaagaraa sagantaa sana milkeessuutti gama nyaataatiin gama loojistiikii garaagaraatiin gama waan hundaatiin jeneraali dimshaashatti warri na cinaa dhaabbattanii na waliin guyyaa bareedaa kana qooddattan galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa isin jechuun barbaada. Egaa kanneen keessaa immoo adda durummaadhaan gamtaan hawaasota Jarmanii kan hundumaa of keessatti qabatu dhimma Jarmanii kan of keessatti qabatu guyyaa sana miseensotni fi hooggantooti gamtaa hawaasota Oromoo eebba sana irratti argamtanii na waliin guyyaa kana bareechitan galatoomaa ulfaadhaa jechuun barbaada. Akkasumas aartistoota Oromoo kanneen Faransaay irraas biyya Jarmanii keessaas hundi keessanii maqaa dha'uun nan barbaachisu baay'eedha. Kanaafuu hundi keessaniyyuu aartistooti Oromoo gamtaan hawaasota Oromoo afooshaaleen garaagaraa hawaasni qeerroo fi qarreen hundi keessan asitti argamtan guddaa naaf galatoomaa baga gammachuu akkasii na agarsiistanii ulfaadhaa galatoomaa jechuun barbaada. Horaa bulaa deebanaa.